barataa yuunivarsiitii tokko barsiisaa isaa kan ta'e Piroofeesara tokko wajjin iddoo bashannanaa taa'ee haasa'a. Piroofeesarichi kun barattoota isaa hunda keessaa barataa kana waan sirriitti jaalatuuf akka hiriyaattiif itti dhiyeessa. Osoo taa'anii wajjin haasa'anii fuuldura isaanii hojjetaa qulqulleessaa kan ta'e namicha tokko kophee isaa baafatee kan biqiltuu fi marga naannoo hara galfannaa sana jiru kunuunsaa jiru argan. Barataan kun barsiisaa isaatiin akkana jedhe. Barsiisaa, nuti lachuu har'a milkooyinee jirra. Maaliif akkanan goone? Namicha kana kophee isaa kana jalaa fuunee erga dhossinee booda yeroo kophee isaa dhabu waan inni ta'u maaf hin ilaalle? Piroofeesarichis barataa isaa ceekuu isaa irra qaqqabaa. Yaa jaala koo, hangam takkaallee mukooyinee jiraannus harka qalleeyyii dararaat mukuu keenya ba'uu hin qabnu. Mee hanga san nuti maallaqa qabna waan ta'eef maallaqa keenya kanaan gammachuu kanaa olii haa barbaannu. Deemi kophee namicha kanaa keessa osoo inni hin argin maallaqa keessa kaayetii deebi. San booda yeroo kophee isaa deebi'ee godhatu waan inni ta'u dhokannee wajjin ilaallaa jeen. Barataan kunis deemee akka barsiisaan isaa jeesanitti maallaqa hedduu fuudhee osoo namichi isa hin argin kophee namichaa keessa kaayee deebi'e. San booda dhokatanii haala namichaa caljanii hordofuu jalqaban. Namichinis dalagaa isaa xumuree kootii isaa kaayyatee kophee isaa kaachuu eegale. Haa ta'u garuu kopheen isaa isa quuqee jennaan irraa baasee gad urgufe. Yeroo kophee isaa gad urgufu maallaqni hedduun keessaa gad arce. Namichi ni rifate. Naannoo isaa yeroo ilaalu homaan jiran irra deddeebi'ee bitaa fi mirga isaa ilaale. Garuu nama tokkollee arguu hin dandeenye. Namichinis mataa isaa raasee maallaqa guurratee kophee isaa kaayyatee sanbooda kophee isaa isa lammaffaa yeroo fuudhus bifuma wal fakkaataa ta'een maallaqa keessatti argate. Namichi amanuu hin dandeenye. Yeroo sana lafatti gad jilbiiffatee morma isaa gara samiitti ol qabuudhaan akkana jechuun yaa rabbii koo, kun hundi dhukkubsachuu haadha manaa kootii argiteetii miti. Si malee eenyu ishee akka hin gargaaru waan beektuuf miti. Yaa rabbii koo, kun hundi ijoollee koo daabboo nyaatan dhabanii haala saniin rakkachaa jiran argiteetii miti. Yaa rabbii koo, galanni siif haa ta'u. Barataan kun yeroo haala namicha kanaa dhokatee daawwatuu fi dhaga'u ijji isaa imimmaan guutee qabachuu dadhabde. Piroofeesarichis akkana isaan jedhe. Wanta duratti isa irratti yaadde dalaguun mukuu yookaan qophummaarraa sin baasu. Wanta duratti isa irratti yaadde dalaguun qophummaarraa ba'uu fi itti gammaduu barbaadde caalaa isa kanaan akka gammachuu argatte shakkiin qabu jeen. Barataan isaatis imimmaan isaa ija irraa haqataa, Piroofeesar dhugaan isin hin jaa. Wantoota hanga irraa na barsiiftan keessaa kan barumsa akka har'atti na barsiiftanii hin beektan. Dhugaadha. Fudhachuu irra kannuun hedduu gammachuu namaaf kenna jechuun deebiseef. Kanaafuu nama tokko sadarkaa jireenyaatiin gaafarra ol taatu fedhii lubbuu keetii hordoftee gammachuu argachuuf yaaluu caalaa miilota keessa isaanii jiru. Akkasuma immoo haala jireenya isaanii waan hin beekneef waanuma kamiin gochaanis ta'e jechaan toletti ooluuf yaali. Hoggas rabbiin keetis tola siif oola. Waan hordoftaniif guddaa galatoomaa. Bu'aa qabeessa ittanii yoo yaaddan laayik sheer godhuun jajjabeessaa nagaan tura.